hordoftoota Oromoo Koo chaanaalii kun Oromoo Koo chaanaalii ani immoo burtukaan danuu ijoollee kootii wajjiniin egaa dhalachuu Gooftaa keenya Yeesus Kiristoosiin sababeeffannee Kirismasii keenya bareechachuudhaaf jenna. Oromoo Koo chaanaal like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Subscribe Oromoo Koo. Yaa egaa gara hojii isaatiitti darbina numa faana tura. Merry Christmas! I wish you Merry Christmas! I hope Merry New Year! I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! The time is coming and you will know Christmas is a happy line. Tap on my ball. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. That's for baby. Yeah, good job. This can be my penny. Kotuga, kot. Kotuga, taiga, taisi. Ow, Benny. Asira tai. No. One, Two, two, three. Merry Christmas! One, two, three! Merry Christmas! 1, 2, 3! Merry Christmas! Egaa qophii Kirismasii mana keenya keessatti ijoollee kootii wajjiniin haala kana fakkaatuun Kirismasii keenya bareechanneerra jechuudha. Kan nuun as jala kenne immoo kennaa ijoollee kootiitii fi ijoollee obboleettota kootii, ijoolleen obboleettii kootii jiru. Isaanii wajjiniin guyyaa sana egaa kennaa isaanii banachaa yeroo bareedaa walii wajjiniin hin qabaannaa. Arrafi video ko kana fakkaata Oromoo Koo channel like share subscribe gochuu hin dagatina.
Egaa ijoolleen koo Christmasii haala kana fakkaatuun bareechan kana laayikiituun tuqin jalaa hin bayinaa. Viidiyoo biraadhaan hangan deebi'ee gara keessanitti dhufutti. My eardrums are vibrating so hard that they're gonna pop it. Merry Christmas! Santa! Alright, let's go! Sorry, Santa! Merry Christmas!